Hello. Hello, akkam nagumaa? Nagumaa. Nagaa galata waaqaa. Alhamdulillah. Ana Xiiqii Dhugaasaati raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan siif bilbilaa. Ayyee. Hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo yookaan ajajjoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kamii akka taate atumtoof beeksisiitii maree keenyatti fufnaa. Tole dubbi himaa waboo zoonii lixaa bilisummaa guutaa yookaan fedhasaan jedhamu. Ayyee ulfaadhugaa dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo waboo zoonii lixaa jaal fedhasaa. Egaa akkuma waliin quba qabnu torbanoota lamaan kana walitti fufiinsaan tarkaanfiin ammeenyaadha yuunivarsiitiilee Impaayera Itoophiyaa garaagaraa keessatti barattoota Oromoo irratti fudhatamaa jira keessumaa naannoo Amaaraa keessatti gama mootummaatiin yeroo barataan Oromoo ajjeefamu kun waan tokko jedhamaa hin jiru mootummaan naannoo Amaaraa barattoota isaa Oromiyaa keessaa baasaa jira kan Oromoodhaa achitti gurumanii obbaafamaa jiru. Mee isa kanarratti maal jettu akka waraana bilisummaa Oromootti maaltu isinitti dhaga'amaa jira? Ayyee gaane akka waraana bilisummaa Oromootti barattoota Oromoo yuunivarsiitii Waaldayaa keessa jiran tarkaanfii irratti fudhatamuunsaa akka nama tokkootti nu gaddisiisa. Garuu kanarratti kan dubbachuu barbaanne shira ilmaan Oromoo walitti fufiinsaan waggaa 27 karaa adda addaa irratti raawwachaa ture keessaa ammas kun barattoota Oromoo iddoo sana jiran irratti karaa mootummaan harka keessaa qabu waan mirkaneeffanne qabnaa jechuudha. Ayyee. Aangawoota mootummaatu harka keessaa qabaa shira dhala Oromoo irratti waggaa 27 fi yookaas immoo waggaa 150 fi geggeeffamaa ture ta'uusaa kan ittiin mirkaneeffannu mootummaan biyya kana seerachaa jira. Barataa Oromoo yookaan barattoota kanaa yeroo mootummaa isaatii kana keessatti fuudhee dhaqee mooraatti galche. Mooraan kun qaama eegdota mootummaatiin ni eegama. Tokkoffaa bakka mootummaan naga eegdota kaa'atee jirutti ijoollee kanarratti tarkaanfiin olitti galamee fudhatamuunsaa shira mootummaa mirkaneessa. Ayyee. Lammaffaa irratti ijoolleen kun tarkaanfiin irratti fudhatamee saa'itii tokko gidduutti deebiin mormii argamuu kan danda'u, falmii argamuu kan danda'u irra darbee guyyaa 3 booda jechuudha dhaga'amuu kan danda'e. Kanaaf kellaa mootummaadhaan bulaa jiru yookaan qaamni nageenyaa mootummaa mooraa yookaan immoo yuunivarsiitiin eegaa jiru keessatti seenamee tarkaanfiin fudhatame. Tarkaanfiin fudhatame kanarratti immoo hanga guyyaa 3tti mootummaan wanta jedhe tokko hin qabu. Ragaa kana lamaaniin mootummaan harka keessaa qabaachuusaa mirkaneessinaa jechuudha. Tolagaa ulfaadhaa akkuma amma gama garaagaraatiin hayyoonni Oromoo qeerroof qarreen Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti yeroo waa'ee barattoota Oromoo kanaaf warraaqsi gadi ba'amee uummanni Oromoo sagalee dhageessaa jiru kana ijoolleen keenya nuuf agaltuudha. Meesa kanarratti waan jettan gabaabsaa jedhaatii gara gaaffii keenya sattaan nutti immoo ceenaa. Ayyee galatoomaa jecha akkuma uummanni Oromoo gaaffii yeroo dheeraa gaafachaa ture. Gaaffii uummanni Oromoo yeroo dheeraa gaafate kanatti mootummaan deebii tokko kenne hin qabu. Ammas uummanni Oromoo barattoonni mootummaadhaan yookaan ministeera barnootaatiin waamamanii mootummoolee naannoo Itoophiyaa keessa jiran keessatti miidhamaa jiranii qaama eegdota mootummaatiin ol galanii reebamaa, shamarran gudeedamaa, nyaata dhorkatamaa, mirgi namummaa isaanii sarbamee mirgi lammummaallee adda ba'ee yeroo inni qoodamu yommuu akka lammii naannoo sanaatti humna addaa kan jedhamanii barattoota Oromoo adda baasanii safuu namaaf safuu waaqaa waan cabsullee yeroo irratti raawwatan kana keessatti uummanni Oromoo nuuf deebisa barattoota keenya jedhee gaaffii inni gaafachaa jiru. Ammas mootummaan callisee ilaaluun furmaatatti gochuu dadhabuun barattoota kana gara biyyaatti naannessuu dadhabuunsaa shiruma sanatti daballee qabanna. Haa ta'u malee uummanni Oromoo ammayyuu yoo nagaan jiraate yoo namni jiraate barnooti baratama. Yoo namni jiraate dinagdeen hojjetama. Yoo namni jiraatedha wanti hundumtuu bira ga'amuu kan danda'amu. Dursee jiraachuun namaa murteessaadha wanta ta'eef barattoota keenya tarkaanfii isa xumuraa ilmaan Oromoo irratti fudhachuuf shira hojjetame kana jalaa baasuuf uummanni nuuf deebisa barattoota keenya jechuun ni danda'a. Mirga qabaa. Mootummaanis karaa danda'ame barattoota kana uummataaf deebisuun isarraa hin eegama. Tolagaa ulfaadhu dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo boozoonii lixaadha. Egaa tokkommoo dubbiin ooyituun as baatee afaan faajjii uumaa ka jirtu dhimma addi bilisummaa Oromoodha. Filannoo baatii 3 boodas dhiyaatu kanatti itti hirmaataa ka jedhuun waraqaa tokkotu mul'ata. Kanaan wal qabatees namoonni baay'een yaada ol jijjiiraa jiru.
Isin filannoo jedhamu kan akkamittiin ilaaltu duruma osoo filannoon jiraate waraana bilisummaa Oromoo obbo Adamsuun kibbaa fi lixaatti giddugaleessa Oromiyaatti uummata Oromoo obbaasuun maaliif barbaachise har'a jala ga'anii yeroo Oromoo warraaqsa eegalutti waraqaa kana adda bilisummaa Oromoof kennuun maal fakkaatame isa kan akkamitti ilaaltu akka waraana bilisummaa Oromoo akka obootti. Hayyee galatoomechaa inni kun siyaasa mootummaa isa dadhabaa keessaa isa tokko jennee yaadna. Kanas gaafa jennu Itoophiyaa keessatti marsaa 3 fi filannoon gaggeeffamaa tureera. Filannoon gaggeeffamaa ture filannoo sobaati. Hayyee. Biyya diimokiraasiin hin jirre tokko keessatti filannoon gaggeeffama jechuun qara waan argineef waan beeknurraa jechuudha. Hayyee. Koongireesiin Federaalistii Oromoo yeroo darbee dorgomaa paartii OPDO ta'ee yookaan dorgomaa paartii biyya bulchuu ta'ee biyya irratti dhiyaatee iccitii isaa hawaasarraa ragaa adda addaatiin akka qorannutti mo'atee ture. Haa ta'u malee filannoon biyya kana keessatti gaggeeffamu diimokiraasii miti. Afaan qawweetiin gaggeeffama. Qarshiidhaan namni goonfamee gaggeeffama. Wanta ta'eef qaama mo'achuu danda'u wanti mirkaneessu qaama qawwee qabu yookaan qaama biyya bulchaa jiru aangoon kan isaati wanta ta'eef filannoon dhugaa biyya kana keessatti ni gaggeeffama jennee iyyaannu hin jedhamus. Hayyee. Biyya kana keessa diimokiraasiin hin jiru. Duguuggaan sanyii waggaa 150 yookaan heeraaf seerri Minilikiin tumame Haayile Sillaasee irraa mootummaa Dargii irraa Mallas irraa darbee amma Abiyyitti ce'ee Oromoo duguuggaa sanyii irratti geggeessaa harma muraa harka muraa dhufee as ga'e. Erga mootummaan kun aangoo qabate immoo weellistoota Oromoo kan akka Eebbisaa Addunyaa fa'aa Wallagga Dambidolloo irraa jechuudha. Qabsaa'ota Oromoo kan akka Nadhii Gammadaa Kibba Oromiyaa irraa jechuudha. Qonnaan bulaa falmachuu danda'u Amboo irratti namoota argamanii kan akka Asoosaadhaa Saggaa Ayyaanaa fa'aa. Hayyee. Diimokiraasiin biyya kana keessa hin jiru wanta ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo filatee gaggeessaa jira. Kanuma gaggeessa hanga xumuraatti. Sanaaf filannoon kun kanuma shiraati filannoo dhumattiin Oromoo sobani amma immoo isa Oromoo warraaqsa jalqabee fi kan ittiin Oromoo qabbaneessanidha malee filannoon hin jiruudha akka obootti. Kanaaf falmaa keessan qabsoo afaan qawween biyya Oromiyaa afaan qawween cabdee fudhatamte deebisuudhaaf eegaltan itti fuftuudha. Ayyeegaa boordiin filannoo mootummaa aangoo qabeessa wajjin waliigalee waraqaa kennuu danda'a. Waraqaan waan bu'aa buusu hin qabu. Kana kan jennu filannoon seera qabeessi biyya dimokiraasii keessatti waggaa tokko kaaseeti caasaansaa kan diriiru. Guyyaa 90 hafe keessatti waraqaa boordii filannoo kenne jechuun soba. Kun gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummanni gaafate dogoggorsu yookaas karaatti hambisuudhaaf uummata kana afaan faajjesanii adda caccabsuudhaaf waraqaan sobaa kenname irraa. Kanaaf kun uummata kana bakka bu'uu hin danda'u. Gaaffii uummanni Oromoo hiree murteeffannaa gaafate deebisuu hin danda'u. Kumiitii uummata keenyaa saamicha uummata keenyaa sagaagiluu waraana mootummaatiin guutummaa Oromiyaa irratti diriiree aadaaf safuun namaa aadaaf safuun waaqaa sirni gadaa Oromoo caballee kana uummatti falmachaa jira wanta ta'eef kana hambisuudhaaf waraqaan kun kennamerraa nama uummata Oromoo bakka bu'ee gaaffii uummata Oromoo deebisuu hin danda'u jennee amanna. Egaa amma Oromoof Oromiyaa irratti ta'aa jiru kana hundumaatti furmaata godhuu fi akka uummataatti uummata Oromoo irraa maaltu eegama addatti immoo qeerroo fi qarreen Oromoo waan godhan hin beekanii jechuu osoo hin taane akka bilisummaa Oromootti qeerroo fi qarree Oromoo maal jettu? Ayyeegaa uummanni Oromoo fi qeerroo fi qarreen Oromoo guutummaa Oromiyaa irra jiru amma aartistoota dursee aangawoota mootummaa dursee xiinxaltoota siyaasaa warra jedhaman dursee hiree murteeffannaa ofii isaatii barbaadee gaafachaa jira. Kan gaafate waggoota dheeraa irra darbee amma immoo lubbuu isaa kennaa jira. Wanta ta'eef uummanni Oromoo qeerroo fi qarreen Oromoo amma gaaffii mirga abbaa biyyummaa kana dhuunfachuu danda'utti jabaatee itti fufuu danda'u qabannee dhaamsa dabarsina. Tole egaa guddoo ulfaadhuu dibbiimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaadhaa. Meegaa marii keenya gara dhumaatti osoo hin geessine dura yeroo garaa garaatti lixa Oromiyaatti kibba Oromiyaatti giddugaleessa Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo ofirraa faccisaa ture yeroo sakattaadhaaf itti deeman amma immoo sagantaa darbe irratti kan hin odeeffadhe Oromticha lixa Oromiyaa Maccaa Hona Qondaalaa irraa waraanni bilisummaa Oromoo boona amma ofirraa ittisaa irra osoo hin ta'in aleelee fageessaa jira kan jedhu faadha kaasaa ture.
Duguuggaa sanyii keessumaa baatiilee kurnan darban kana lixaaf kibbaaf giddugaleessa Oromiyaatti godhamaa ture muraasa irraa nuu kaasiiti. Ammoo wooboon attamitti jiraasa jedhu irratti immoo waan jettu jedhi. Egaa duguuggaa sanyii akkuma sila sii kaase uummata Oromoo irratti heeraaf seera Minilikiin tumameenii harma muraa yookaan harka muraa irraa kaasee hanga ammaatti guutummaa uummata Oromoo irratti hojjechaa akka ture sii kaaseen ture. Dhugaadha. Ammas itti fufiinsaanii yeroo darbee waboo barbaanna jechuun mootummaan Itoophiyaa humna qilleensaatiin illee yookaan xiyyaaraanii duguuggaa sanyii uummata Oromoo biyya Oromiyaa irratti jiru gaggeessee akka ture ni yaadatama. Inni kun duguuggaa sanyii namaarrallee darbee seera waaqaa cabsee utuu mootummaan an Oromoof hin dhaabadha jedhee jiru humna qilleensaatiin uummata kanatti duulamee jaarsa jaartii ajjeesee ulfa ajjeesee daa'ima ajjeesee beekaa wallaalaa ajjeesee utuu jiru beelladoota baay'ee fixuun bineensota uumamaa baay'ee fixuudhaanii namarra darbee qabeenya uumamaallee gaaga'ee jira. Kanaan kan wal qabatu mootummaan guyyaa 14 yookaan bultii 10tti waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuudhaan Gujiif Booranaa fi Wallagga irratti duulaa turuunsaa ni yaadatama. Dhugaadha. Kanaan kan wal qabatee jiru ammas waraanni goolessituun raayyaa ittisa biyyaa yookaan waraanni mootummaa labsii yeroo tattamaatiin qabatee duguuggaa sanyii kan raawwatu caalaa qabeenya namtokkee uummata Oromoo yeroo inni hindaaqqoodhaa kaasee hanga manaatti gubuudhaan saamuudhaan qalee nyaachuudhaan gara biyya Amaaraatti gurrachuun gara biyya Tigireetti gurrachuudhaan duguuggaa sanyii irra darbee uummanni Oromoo hiyyummaatti akka hafuuf yeroo inni hojjechaa jiru uummanni Oromoo qeerroof qarreen Oromoo hundumtuu guutummaa biyyaarraa waraanni goolessituun kun uummatarraa akka ka'uuf gaafachaa jiraachuu isaa duguuggaa sanyii kana uummanni Oromoo hundi balaaleffachaa jiraachuu isaa ammallee kanaan kan wal qabatu biyyi kun nagaa dhabuu isaa miidiyaalee adda addaaf wantoota ragaa qabatamaa kallattiif alkallattiidhaan eeramee jira. Dhugaadha. Erga waa'ee saamichaa kana kaasuun hin hafne konyaa Gujii baaf lixaa keessatti dhiyeenya kana nama tokkorraa mataatti keessumaa yoo ijoolleen isaanii qabsaa'ota yookaan miseensa waraana bilisummaa Oromoo ooboo ta'anii jiraatanii 10,000 hanga 100,000 irraa guuraa jiru jedhan yoo hin qabaanne hin hidhamtaa hin ajjeefamtaa jedhan lixa Oromiyaa keessa wanti akkasii kun jira laata? Gaagala toomechaa inni kun malaammaltummaa yookaan gubboo jedhama. Kan nama ajaa'ibu nama qarshii 3,000 qabaachuu hin dandeenye irraa waamanii hidhanii firri irratti buusee qarshii 3,000 yoo qabaattee ni baata jedhanii aangawoonni waraana mootummaa Itoophiyaa ajajaa 10ti hanga koloneeraatti jiranii Wallagga guutummaa Gujii Boorana guutummaa keessatti bifa malaammaltummaa kanaan uummata hidhaatti dararaa qabeenya isaa guuranii konkolaataa waraanaatti fe'achaa mana isaa gubaa kana gochaa hanga guyyaa har'aatti yoo xiqqaate guyyaatti guutummaa Oromiyaa keessaa namni 20 ol ta'ee loolaa manni 50 ol gubatee loolaa birrii miiliyoonatti lakkaa'amu saamamee loolaa reettiin yookaan re'ee oolaan loon qotte duudaa yookaan gaangeen yeroo seenitti maatii keetu yookaan fira keetu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuudhaan aangawoota mootummaa ajaja fudhatanii koloneerota hanga ajaja 50 waraanaatti biyya isaaniitti yeroo saamanii guurrachaa jiran ragaa kallattii ragaa hawaasaa guutummaa dhiyeessuu ni dandeenya. Guutummaan uummata Oromoo ragaa kana kennuu ni danda'a. Abbootiin qabeenyaa sagalee waraabbiitiin ragaa namaatiin karaa adda addaatiin ibsuu ni danda'u. Nullee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Tole gaa ulfaadhuu mee amma immoo gaaffii ani kaasu dheengadda lixa Oromiyaa Maccaa Hona Qondaalaa bilbileen nama tokko odeeffadhee ture yeroo ammaa Hona Qondaalaas haa ta'u Beegii Gidaamii walumaa gala lixa Oromiyaa Maccaa keessaati. Shamarran Oromoodhaa dardarran Oromoodhaa ganna 14 fi 15 illee jiraatu waan dadhabaniif ijoolleen barumsayyuu dhiiftee obootti baqattee isheen kaan leenji'aa jirti. Isheen kaan immoo lubbuudhuma isheeyyuu baraarrattuudhaaf oboo bira jirti. Kanaafi uummanni Oromoo dhumaa ture ammas dhumaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti leenji'uu qaba mul'achuu qaba. Oromoon immoo isa kanaaf waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo jabeeffatuu qaba jedhee dubbata Oromtichi Hona Qondaalaa tokko. Inni mataansaa kana dura obboleessi isaa kagaraa tokko irraa akka du'eefaa dubbataa ture. Mee dhimma kana irratti maal jetta? Waraanni bilisummaa Oromoodhaan ammas leenji itti fufee jira. Uummata Oromoo irraa maal barbaada? Oromoon rakkoo koloneeffattoota Abashaani akkasumas gabrummaa irra bubbule kanaani gidiraa argaa jiru kanaa jalaa ba'uu fi attamitti waraana isaa gaachana isaa oboo jabeessuu qabaa jetta jalqaba irratti maal fakkaata? Haalli leenjii dhuguma ijoolleen isinitti baqachaa jirti?
Ayyee gaanni kun jalqaba waraana bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromoo jechuudha. Uummata Oromoo jechuun waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waliigala qeerroo Oromoo waliigala uummata Oromooti. Gola Oromiyaa hunda keessa mana Oromiyaa hundumaa keessa waraana bilisummaa Oromootu jira. Ayyee. Haa ta'u malee dhimma ona qondaanaa Degii Gidaamii yookaan dhiyaa Oromiyaa Wallaggaan kan wal qabatu keessatti kan nama ajaa'ibu yeroo ammaa mootummaan biyya kana seerachaa jiru Oromoo ta'ee jirutti raayyaa ittisa biyyaa yookaan qaama nagaa hedduu fakkaatanii mootummaan bobba'anii kan jiran sirna waaqaa cabsanii aadaa safuu Oromoon gadaan bulullee cabsanii abbaaf haadha biraa ol galanii yeroo shamarran fuudhanii gadi ba'anii mana namaa jalatti gudeedan ragaa hedduu dhiyeessuu dandeenya. Abbaa manaaf haadha manaa gargar baasanii utuu abbaa manaa haadhi manaan taa'anii yeroo isaan gudeeddii irratti geggeessanii aadaa safuu Oromoo sirna gadaa Oromoo cabsanii seera waaqaa cabsanillee ragaa kallattii adda addaa dhiyeessuu dandeenya. Jaartiin ilma fuusifatte yookaan intala kennatte karaa gabaa yookaan karaa lagaa yookaan daandii hawaasummaa irra deemtee daldalachuu qotachuu yookaan makarachuu yookaan fira dubbisuu dadhabde. Waraana mootummaa kanaa aadaa safuu cabsanii jaartii waggaa 60-70 yeroo isaanitti sirna kolonii aadaa safuu Oromoo diiguuf yookaan bal'isuuf dhukkuba adda addaatiif illee saaxila baasuuf ergama abashootaa yeroo isaan kallattii gudeeddii adda addaatiin irratti dabarsaa jiran ragaa hedduu dhiyeessuu dandeenya. Haaluma kanaan kan wal qabatu uummanni Oromoo bakka jiraatullee dhabee waraana bilisummaa Oromoo filatee bakka inni maaddeeffatee jiru biratti boqonnaa sammuu argachuuf boqonnaa namummaa argachuuf namummaan isaa akka jiraatuuf lubbuu isaa dabarfachuuf yeroo inni itti baqataa jiru ni heerama. Kana uummanni Oromoo kumaandi poostiin yookaan immoo labsii yeroo hatattamaa irratti labsamee jiru ibsuu danda'u falmii isaanii dhaga'uu dandeessu. Haa ta'u malee uummanni Oromoo silumaa falmachaa jira. Itti fufee falmachuu danda'uu qaba. Iccitiin leenjii na gaafatte immoo kun keessoodha wanta ta'eef yeroo biraas ibsuu hin danda'a. Tole dhugaadhumatti dubbii waraana bilisummaa Oromoo obbo Zoonii Lixaadhaa guddoon si galatoomfadha. Dhumarratti meetarii wanti ammatti barbaachisaadha hin kaane ka'uu qaba jettu yoo jiraate. Walumaa galammoo waraanni bilisummaa Oromoo obboon Zooniilee garaagaraa keessa jira. Jaallan keefis waan dhaamtu yoo qabaatte karaa reediyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aafis waan dhaammachuu barbaaddu yoo jiraate. Walumaa galatti waan hafe itti dabaladhuutii marii keenya irraa xumurree fuulduras itti deebi'een si odeeffadha. Tole jaaloo waraanni bilisummaa Oromoo zooniidhaan ergama fudhatee hojjetarraan alaa guutummaa Oromiyaa keessatti hooggansa tokko jala jira, marii tokko jala jira, barruu tokko qabatee jira, kaayyoo tokkoof qabsaa'aa. Wanti ani dubbadhe yookaan ati na gaafatte kun guutummaa waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uu ni danda'a. Waraanni bilisummaa Oromoo silumaa waan qabsaa'eef beeka, kallattii gara fuulduraa qabu waliin ni beeka, waliin gurmaa'ee jira, waliin hojii hirmaatee jira. Waliin qooda fudhatee yookaas bakka Oromiyaa bal'oo keessatti iddoo adda addaatti caccabdee jirtu fudhatee jirarraa nama hooggansa tokko jala qajeelfama tokko jala jira jechuudha. Gabaabaatti waraanni bilisummaa Oromoo jajjabina qaba. Sababii jabaatuuf waraana mootummaa Itoophiyaa miiliyoona tokko baay'atu dura waggaa 2 dhaabatee asirraan ga'ee jira. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiru kaayyoo isaa galmaan gaachuuf hiree isaa ol fudhatee jiru. Yeroo gabaabaa keessatti ni mirkaneeffata akka mirkaneeffatus jajjabina nawwa. Haa ta'u uummata Oromootiif dhaamsi annaamu uummanni Oromoo karaa adda addaa amantaadhaan shira godhanii akka inni tokko hin taane lagaan shira godhanii akka inni tokko hin taane Baalee Arsii yookaan immoo Wallaggaa yookaan Shawwaa jedhanii shira hojjetameen akka inni adda adda hin baane sagaleedhaan humnaan qabeenyaan humna waliif ta'ee wal bukkee dhaabate gaaffii gaafate hiree murteeffannaa Oromiyaa irratti yookaan walabummaa Oromiyaa hanga mirkaneeffatutti walcina akka inni dhaabbatu tokkummaa akka inni godhatu humnaaf beekumsa ogummaa akka inni waliif ta'u dhaamsa koo dabarsa. Dhugaadhumatti dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Zoonii Lixaadhaa yeroo kennuuf laattee dhimma Oromoof Oromiyaa irratti yaada kee karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoo bal'aaf waan qooddeef guddoon si galatoomfadha.